Akkam jirtan kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Soofumar App. Kun qophii gaaddisa jiru chaanaalii Soofumar App irraa dabartuudha. Har'as viidiyoo ajaa'ibaa barnoota cimaa of keessaa qabdu qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti carraa fi carraaqeen maal akka ta'an ni ilaalla. Namoonni tokko tokko yoo carraan hin jiraatin hanga feeteyyuu yoo carraaqaa yookaan tattaafataa oolte bakka tokkoyyuu hin geessuu jedhu. Gariin immoo yoo tattaafatte yookaan carraaqii goote carraa argatta. Carraan kan argamu carraaqii keessatti jedhu. Mee isin yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Carraan maalidha? Carraaqiin hoo maalidha? Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo na wajjin turtan deebii quubsaa ni argattu. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa like fi share godhuun na jajjabeessaa. Dursinee mee carraan maalidha? Carra jechuun waan osoo hin yaadin osoo hin tilmaamin guyyaan namatti fidu yookaan guyyaan namaa fidudha. Akka galmee jechoota afaan Ingiliziitiin ibsametti carra jechuun something that happens to someone by chance. It is the occurrence of chance. Carraan waan nuti godhannu miti rabbittu yookaan guyyattu osoo hin yaadin namaa fidaa jedha galmeen kuusaa jechoota Ingilizii akka hiikaa kennuufitti. Tokko waggaa 50 oliif gadi fiigee dafqee waa xiqqoo buufata. Tokko immoo lootorii kutee qarshii miliyoona argata. Tokko osoo dafquu farda bitachuu dadhaba. Tokko mirindaa yookaan biiraa bircuqqoo tokko dhugee caraa argatee abbaa konkolaataa ta'a. Tokko maallaqa baay'ee itti dhangalaasee mana tokko hojjetee fixuu dadhaba. Gariin immoo ergaa gabaabaa yookaan SMS tokko ergee gamoo guddaa badhaafamee baasii tokko malee abbaa gamoo guddaa ta'a. Carraan badhaaftuudha. Basaastuudhallee. Badhaasummaan ishee nama waa tokko hin hojjenne sooromsiti. Nama hin fiigne meedaaliyaa badhaafti. Nama hin ijaarre ijaartee kennitiif. Basaastummaan ishee immoo namoota keessatti ilaalcha hin taane uumti. Fakkeenyaaf mucaan tokko lootoriin DV Ameerikaa deemu yoo isa gahe Ameerikaa deeme yookaan immoo mirindaa yookaan biiraa dhugee abbaa gamoo yookaan konkolaataa yoo ta'e namoonni biroos maaf DV guuttee Ameerikaa hin deemne yookaan immoo lootorii kuttee carraa kee yaaltee abbaa qabeenyaa hin taane yookaan immoo maaf biiraa yookaan mirindaa dhugdee carraa kee hin yaalle jedhanii dandeettii fi ga'umsa cimaa osoo qaban ilaalcha namaa jijjiiruun akka dafqee yookaan hojjetee bakka guddaa hin geenne gooti. Carraan badduun taate immoo ni jirti. Haati rakkattuun takka mucaa ishee barsiifattee qabxii gahaa argattee yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii irraayis qabxii gaarii fidee meedaaliyaan eebbifamee achuma yuunivarsiitii sana keessatti yoo osoo qacaramee hojjechaa jiru guyyaa tokko haadha bira deemaa jedhee osoo gara haadhaa deemaa jiru konkolaataan kufeenii du'e haa jennu. Mee carraan haadha tanaa maalidha? Carraan akkanaas jira. Walumaa galatti carraan akkuma jirutti tahee tattaafachuun murteessaadha. Yoo ol kaa'an ka'anii fuudhan jedha Oromoon yoo mammaaku. Kanaaf carraan akkuma jirutti tahee carraa qofa eeggachuu osoo hin taane dafqinee ifaajinee firii gaarii argachuuf tattaafachuun murteessaadha. Carraaqiin hoo maalidha? Carraaqii jechuun immoo waan argachuu barbaadde argachuuf hojjechuudha. Barataan tokko yoo jabaatee hin baranne sirriitti hin qo'anne carraaqii cimaa hin taasifne firii gaarii hin argatu. Qotee bulaan tokko sirriitti jabaatee dafqee yoo hin qotin midhaan gahaa argachuu hin danda'u. Namni osoo hin xaarin jiraatu utubaa bosbosaadha. Utubaan bosbosni yoo re'een yookaan hoolaan itti hirkatu ni jiga. Yeroo baay'ee waan argee tahajjabe keessaa yeroo ammaa barataan tokko homaa osoo hin beekin kutaa 10ffaa fi 12ffaa akkasumas yuunivarsiitii seenee baha. Maaf gulantaalee kana keessa darbe jechuu koo osoo hin taane akkamitti keessa darbe isa jedhudha. Barataan tokko korojee yookaan hatee darba. Tokko rifeensa mataa buqqisee deebii laata. Qorumsa irratti jechuu kooti. Rifeensa tokko yoo buqqise haadha. 2 yoo buqqise baa, 3 yoo buqqise caadha, 4 yoo buqqise immoo daa jedhee guuta. Ajaa'iba! Namni kun barumsa xumuree yoo eebbifameyyuu maalidha carraan isaa kan jedhudha. Kan carraaqe badhaadhaa taha, kan hin carraaqne deegataa akkuma jedhamu carraaqiin carraa caalaa yaada jedhu qaba. Carraan gaarii miti jechuu koo osoo hin taane carraan akkuma jirutti tahee carraaqiin galma gahuu ni danda'ama. Garuu tooftaan ati ittiin carraaqee gootu murteessaadha. Fakkeenyaaf namni tokko kennama mataa isaa qaba. Barsiisaan cimaan tokko doktora ta'uu qaba yoo jedhe hin danda'u. Barnoota doktorummaa hin qabu waan ta'eef jaalleewwan koo carraaqiin akkuma jirutti tahee karaan ittiin carraaqan milkii keessaniif murteessaadha. Nama tahuuf carraaquun murteessaadha. Kanaaf carraa fi carraaqiin adda haa baafnuun ergaa kooti. Kanarraa asumarratti xumuree jira. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Mallattoo notificationii tuquudhaan ol irra godhaa yeroo adda addaa viidiyoowwan nama kakaasanii fi nama jabeessan akka isin dhaqqabuuf. Maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuu hin dagatinaadha. Yeroo biraa yaada haarawaa fi viidiyoo haarawaa ajaa'ibaa qabadhee hanga isinii dhufutti nagaan naan tura.